Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifootu akkam jirtu nagaa jirtu ani obboleettiin keessan nagaa kun jira siin akkam jirtu warroonni biyya keessaa biyya alaa akkasumas amantaa kamiyyuu adda baasee hin ilaalu hundi keessan akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kun jira siin akkam jirtanii guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin walitti deebi'ee jirra viidiyoon kunis immoo maaliin yoo jettanii aga dhumaatitti waliin yaadaa wannu walii yaalaalluun sinin jedha akkasumas viidiyoo kana keessa waan baay'een jiraachuu hin danda'a fakkeenyaaf qeeqni adda addaa viidiyoo kana keessa wantoonni nama gammachiisanii fi akkasumallee nama gaddisiisan akkasumallee nama barsiisan akkasumas wantoonni adda addaa gidduus ta'uu danda'a dhumas ta'uu danda'a iddoo itti mul'atu hojii mul'achuu danda'a kana viidiyoo kan aga dhumaatitti daawwadhaa qeeqaa fi waan viidiyoo kana keessatti raawwatame waan adda addaa waan jiru immoo koomentii jalatti naa kaa'uu hin dagatinaa kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha kanatti aansuun warroonni maatii taatanii aga ammaatti video kan kooli sheerii laayikii sabiskiraayib naa gochaa jirtan hundi keessan galatooma hedduu tokko isin galateeffadha warroonni immoo gara maatii kootti hin dabalamne guyyaa har'aatiif gara maatii kootti dhuftan sabiskiraayib gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa xuxxanii olii godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha maaliifii viidiyoo nuti asii gadi lakkinu akka atattabaam simbira ga'u siin jechuun jaaladha guyyaa har'aa viidiyoon qabadee dhufetti asin dabarsa kallattumaanii innis maalinni kennaadha kennaan kunis kennaa baay'een jaaladha guutumaan guututti kennaa baay'een jaaladha kan amma nan jedhamne kennaa nan jaaladhu namni kennaa naaf kennee beeka nama jaaladhu laarraa illee kennaa argadhee beeka garuu erga kennaa irraa xiqqoo ture wayiin immoo kennaan naaf kennamuu dhiisee xiqqoo ture jira ammallee kanaaf kennamillee ni jira kanaaf kennaan guyyaa har'aa kana garuu kanan ofii kootii ofii biteedha namni naa bite osoo hin taane kanan ofii kootii ofii bite sababni ofii kootii ofii bite ofii kootii ofii kennu kennaa waanan baay'ee jaaladhu kennaa baay'een jaaladha waanan kennaa baay'ee jaaladhu kennaa namni naaf hoggaa naaf kenne ani kennaa guddaallee naafaa kennanii xinnaallee naafaa kennanii ani akka guddaatti fudhadha akka waan baay'ee maal siniin jedhee isin ibsuu danda'a waanuma bicuushoo naa kenna waan guddaa godhee tana naaf fudhadha sababni isaattis waanan kennaa baay'ee jaaladhu siniin jechuun jaaladha kallattumaan gara kennaa kan kootan darbaa kennaan kan koo kun waa baay'eedha waa baay'een ofuma kootii ofii bitee akkasumallee kan riyaan kootilee naa bite keessuma jira isallee isinitti nan agarsiisa kennaan inni tokkoffaani waan ajaa'ibaati warqiis ta'uu danda'a aartis ta'uu danda'a hin beekamu isinitti nan agarsiisa kennaa isa tokkoffaa isinitti nan agarsiisa kennaan isa tokkoffaan isa kanaadha isinitti mul'ata warqii jechuudha warqii miti karaa warqiitu hin beeku suuqii warqiitis hin beeku warqii miti kennaan inni tokkoffaan isa kanaadha walumaan godhadha bade sinuma fuulduratti godhadha kennaan kun waan danuudha yoo nyaatame sinuma fuulduratti nyaadha yoo uffatame sinuma fuulduratti uffatadha maaliifi waan ofii kootii ofumaa biteefan kophaa immoo fayyadamuu waan hin barbaanne kennaa kiyya kana sinaa argitanii wayin gadditanis gammaddanis isinitti agarsiifachuu waan hin barbaadeef isinin jedha kennaa isa tokkoffaa xumurree jirra gara kennaa isa lammaffaattiidha kan itti dammarru asumaan immoo uffata koo kanallee ilaaluun dagatinaa maalidha uffanni kiyya kun uffata aadaati uffata aadaa isiniif uffadhee dhufe guyyaarra kuni inni gubbaa jiru kuni warqiidha kan argaa jirtanii kunis immoo uffata aadaati
uffata aadaan isinii uffadhee dhufee jechuudha guyyaa irraa. Maal goona ree uffata aadaa kanuma qabnutti ittiin bohaarraa kanuma qabnutti itti fayyadamna. Uffata aadaa ammayyaa. Akkana nan qoose gara kennaa isa lammaffaatti dabarra. Kennaan inni lammaffaan maalidha yoo jettanii waan baay'ee nama gammachiisu, waan baay'ee yeroo baay'ee nama fayyadudha. Baay'ee rakkachaa ture. Kana jechuudha. Kennaa isa lammaffaa kana baay'ee kana rakkadhee cannaqamaa turedha. Sababni isaatis yeroo baay'ee waan ani itti fayyadamuuf, yeroo baay'ee waan na fayyaduuf dhabee waan rakkachaa tureef har'a garuu akkuma taanetti suuqii deemee kinoo bitadhee jira. Waan baay'ee itti rakkadhee itti cannaqameef immoo isinitti agarsiifachuun barbaada. Innis maalidha yoo jettan kennaa inni lammaffaanii kennaa inni lammaffaan maalinni yoo jettanii maaltu jira as keessa? Maaltu jira? Waan jiru moo wajjin waan laallaa? Earphonii kennaa inni lammaffaan kan koo earphonii. Dhugaa earphonii dhabe baay'ee rakkachaa ture, baay'ee cannaqamaa ture, viidiyoo namaa dhaggeeffachuuf sagalee yoo nan qabe ijoolleen jeeqamaa waan akkanaa jira. Kanaaf earphonii bitadhe. Dhugaa baay'ee tokkoon gammade. Earphonii bitachuu kooti baay'ee tokkoon gammade. Kennaa inni sadaffaatti dabarraa. Kennaa inni sadaffaan immoo maal inni yoo jettanii kennaa inni sadaffaa waan baay'ee namatti toludha. Kennaa inni sadaffaan kanallee kanaanumaan kennaan inni sadaffaa walitti qabatee kennaa lama. Kennaa tokko ofii kan ofii biti. Kennaa tokko madaama kootiin naa biti. Kan madaama kootiin isinitti agarsiisa. Kennaa isa sadaffaa. Difama kennaa inni sadaffaan isa kanaadha. Kuni maalidha ree? Beektan kana isinitti mare. Kuni ofii kooti kanan ofii bitee kanaa kan madaamiin kun naa bitteedha. Kennaa isa sadaffaadha. Kennaa inni sadaffaan isuma kana. Asuma irratti xumurraaf kennaa isa sadaffaa kennaa isa arfaffaatti immoo yommuu dabarru kennaa inni arfaffaan immoo maalidha yoo jettanii isallee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Innis waan yeroo baay'ee nu fayyadu, yeroo baay'ee waan nu gargaaru, yeroo baay'ee waan itti fayyadamnudha. Okay, kennaa inni sadaffaan kolgeetii maaliif akka nu fayyadu hin beektan hundi keessan nutti fayyadamu taanaaf fuula keenya bareedduudha, ilkaan keenya bareedduudha. Fakkeenyaaf qibaatidha, baaziliidhaa fi kolgeetii kana itti fayyadamnee fuula keenya yoo dibanne fuula keenya waan adda addaa waan gurraacha waan akkas nurra jiru nurraa qulqulleessaa. Akkasumallee ilkaan keenya kan qulqulleessuu danda'udha kolgeetii jechuudha. Kolgeetii kana wajjin hin jiru, burooshii wajjin hin jira. Kana kolgeetiin baay'ee bareedudha. Fuula keenyaaf illee ilkaan kan keenya addeessuudhaaf illee baay'ee bareedudha. Kolgeetii fayyadamaa isin jedha. Okay, kennaan isaa sadaffaas xumurree jirra. Kennaan isaa shanaffaadha. Kennaan inni shanaffaan waan ajaa'ibaati. Dhugaa waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee nama bohaarsudha. Kennaan inni kun immoo maalinni yoo jettanii argitanii jirtu. Kennaa kana nama kanaa bitee naaf kenne. Baay'een jaalladhanii. Dubbii baay'een jaalladha. Akkana fakkaate mucayyoon kan koo mataa ishee tana muganannaa fi iji ishee ilaala baay'ee bareeda. Hin gurguddata iji ishee akkuma ija kiyyaa baay'ee gurguddata. Funyaan kana immoo numatti baate fuungadha. Maanaaf fuungadha. Ija kanallee numatti baate. Funyaan kanallee numatti baate. Diimina immoo abbaatti baate. Abbaan diimaadha waan ta'eef diimina abbaatti baate. Ani gurraattidha. Ani baay'ee gurraattidha. Abbaan baay'ee diimaadha. Gara abbaa dhattee funyaanii fi ija kana bichaa fidattee gara kan koo dhufte isin jechuu barbaada. Kennaa kan kootis xumuree jira. Viidiyoon kan kootis asuma irratti xumura. Aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti
nagaan naa tura sinan kabajamtoota fi jaalatamtoota hedduu tokko isin jaaladha jaalallii fi kabajaan isiniif qabu hedduudha akkasumas viidiyoo kana sheerii gochuu laayikii gochuu wantoota adda addaa wantoota qeeqaa qabu waan adda addaa kanas immoo koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha maaliif wal barsiisnaa wal gorfannaa wal deebisnaa ofuma keenya yoo wal barsiisne ofuma keenya yoo wal gorsine ofuma keenya yoo wal deebisne malee namni nu gorsu alagaan nu gorsu hin beektan kanaaf waan adda addaa rakkoo jirus jajjabina jirus dadhabina jirus waan hundumaayyuu koomentii jalatti kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabajaa aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti baay'ee nagaan naa tura.